murtoo guddaa murteessuu qabna jimaata halkan ergaan Doonaald Tiraamp irraa dhufe kanuma ture. Yeroo dippiloomaasiin Iraan waliin jiru dhaabbatee fi dooniiwwan waraanaa baha giddu galeessaa uwwisanitti Tiraamp dippiloomaasii irraa abdii kutachuu himeera. Pirezidaantiin Ameerikaa Teeksaas keessatti haasawaa taasisaniin mariin waan Waashingten gaafatte akka hin kennine amananiiru. Ani hin gammanne jechuun marii marsaa sadaffaa Jenevaatti gaggeeffame ilaalchise aarii guddaa qaban ibsaniiru. Waraana akka hin barbaanne cimsanii dubbachuun guyyaa tokko garuu dirqama ta'a jechuun kana booda murtee hamaa ta'e qabatanii ba'uuf akeekkachiisaniiru. Jechoonni kun yeroo naannichi dhiibbaa uumuuf of qopheessaa jirutti dhagahame. Mariin Oomaan giddu galeessa godhate kamisa darbe boqonnaa malee xumuramuun biyyoota lamaan gidduutti wallabdeen akka hammaatu taasiseera. Ministeerri Haajii Alaa Oomaan haasawaa taasisaniin Teheraan walii galtee irra gahame. Kana booda yuuraaneemii badhaadhina qabu akka hin kuusne mallattoo agarsiisuu ishee ifa godhaniiru. Tarkaanfiin kun boombii ijaaruun akka hin danda'amne taasisa jechuunis falmaniiru. Haa ta'u malee ejjennoo Waashingten jabaachuun Tiraamp gaafii badhaadhina hin qabne yuuraaneemii zeeroo jechuun irra deebi'anii dubbachuun isaanii ni yaadatama. Iraan gama isheen badhaadhina yuuraaneemii dhaabuun dhimma hin danda'amne ta'uu labsuun ejjennoo Ameerikaa guutumaa guututti kuffisaniiru. Dubbii himaa waraanaa Bolvaazir Shaakarjii haleellan kamiyyuu deebii murteessaa akka kakaasu akeekkachiisuun kunis loltoota fi dantaa Ameerikaa guutuu naannichaa akka barbadeessu irra deebiin akeekkachiisaniiru. Gama biraan qaawwa dippiloomaasii bal'aa ta'e fayyadamuun dhaabbanni atoomikii idil addunyaa alaarmii haaraa iyyisiiseera. Marii dadhabaa kana walxaxaa taasisuun ejensiin anniisaa atoomikii idil addunyaa akka gabaasetti yuuraaneemiin Iraan baay'ee badhaadhina qabu harki caalaan isaa yeroo ammaa dhaabbatanii Niikularaa Isfaan keessatti kompleeksii lafa jalaa keessatti kuufameera jechuun ibse. Inspektaroonni akka jedhanitti yuuraaneemiin qulqullina dhibbentaa 60tti badhaadhe sadarkaa meeshaa waraanaa irra ga'uuf parsantaa xiqqoo qofti akka hafu hubachiisaniiru. Ejensichi bakka sirrii yookiin haala hojii dhaabbata Niikularaa Iraan isaaf raffaa waraana bara darbee dura beeksiste akka hin beekne amaneera. Kuufamni gaafii keessa jiru kun yuuraaneemii dhibbentaa 60 badhaadhe fi kiloogiraama 400 ol kan ta'udha. Badhaadhinni kun yoo daran qulqullaa'e boombii Niikularaa keessatti fayyadamuun akka danda'amus himameera. Iraan sagantaan ishee nagaa ta'uu cimsitee dubbattus warri dhiyaa ammallee amanuu didaniiru. Boordiin ejensii atoomikii idil addunyaa wiixata dhufu Veenatti argannoo kana kaasuun ni falma jedhamee eegama. Gareewwan teeknikaa Ameerikaa fi Iraan yaalii araarama biraatiif gara magaalaa tokkootti yeroo deebi'an akeekkachiisni ijaarsa waraanaa fi baqachuun itti fufeera. Ameerikaan waggoota 10 darban keessatti waraana guddicha baha giddu galeessatti akka ijaarte himameera. Kana walqabatee biyyoonni hedduun lammiilee isaanii Iraanii fi Israa'el keessaa baasuun imbaasii isaanii cufuu itti fufaniiru. Yuukeen hojjettoota imbaasii ishee Teheraan keessa jiru baasuun hojjettoota Israa'el keessa jiran bakka biraatti geessiteetti. Faransaay lammiileen ishee gara Israa'elii fi naannoo Falastiin akka hin imalle akeekkachiisa ishee haaromsiteetti. Jarmaniin lammiileen walumaa galatti imalarraa akka of qusatan dhaamte. Chaayinaan kana caalaa deemuun lammiileen ishee Iraan keessa jiran hatattamaan akka gadhiisan gorsuun lammiileen Israa'el keessa jiran iddoo baankarii boombii jalaa itti baqatan akka adda baasan akeekkachiifteetti. Indiyaa fi Kanaadaanis gorsa wal fakkaatu kennaniiru. Imbaasiin Ameerikaa Israa'el keessa jiru hojjettoota fi maatiiwwan isaanii akka ba'an ayyameera. Waashingten Iraan gara dandeettii meeshaa Niikularaa qabachuutti akka ceete shakkiteetti. Tiraamp waliigalteen barbaada jedhus waliigalteen garuu waan ta'u miti. Iraan badhaadhinni mariif kan inni aanne jechuun Oomaan gidduu seenummaa itti fufuun ejensiin atoomikii idil addunyaa immoo iftoomina gaafateera. Doonii waraanaa fi misaayila qophii xumure gidduutti humni tokko naannoo san irratti fannifameera. Tiraamp murtoo guddaa murteessuu qabna jedheera. Murtoon sun guyyoota dhufan keessatti Veenaa, Teheraan yookiin Waashingten keessatti dippiloomaasii yookiin waraana murteessuu danda'u.